Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Let's go. Mee haa eegalu. Har'a immoo jechoota waan baay'ee beezik ta'an sadii kan guyyaadhaa gara guyyaatti hedduminaan fayyadamnu ni ilaallaa jechuudha. Haga xumura viidiyoo kanaa qilleensanii kanaatti nu waliin turaan affeerraa keenya gaaffii, koomentii akkasumas yaada addaa yoo qabaattan koomentii jala kaa'u hin dagatinaa. Jechi jalqaba waliin ilaallu har'a ariifadhu, ariifadhu, daddafi yookiis ariifadhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu ni ilaalla. Inni kan biraan tasgabbaa'i, tasgabbaa'i. Inni batiin hin jeeqamiin yookiin ariifatiin tasgabbaa'i jechuu yoo barbaannes maal akka jennu waliin ilaalla. Inni sadaffaan yaadaan qabi, hubadhu, beeki. Akkas ta'uusaa yaadaan qabi, beeki, hubadhu jechuu yoo barbaannes maal akka jennu ni ilaallaa jechuudha. Great, interesting. Nama tokkootiin yaadaan qabi, akka kana ta'uusaa yaadaan qabi, beeki jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Kan try maal jennaa? Meesti yaalaa osoo waliin ilaaliin dura yaadaan qabi. Mr. X or Miss Y kana yaadaan qabi yookiis beeki, hubadhu jechuu yoo barbaanne maal jennaa? Great. Maal jennaa? Bear in mind. Bear in mind. Bear in mind. Bear in mind. Yaadaan qabi, beeki, hubadhu akka kana ta'uusaa jechuu yoo barbaanne bear in mind. Bear in mind jechuu ni dandeenya jechuudha. For example, akka inni bor dhufu, abaluun akka bor dhufu beeki yookiis yaadaan qabi, hin dagatinii. Dhimma ta'eef nama tokko eegaa jirra yoo ta'e yookiis immoo waa'ee nama sanaa waan eegaa jiru yookiis waan beekuu qabnu wanti jiru yoo jiraate akka inni bor dhufu beekii, hin dagatinii ni jenna. So akka inni bor dhufu beeki, hin dagatin jechuu barbaanne bear in mind jechuun maal jechuudha? Inni irraa yaadaan qabii jechuudha jenneera. Bear akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kanatti bear in mind. Bear in mind jechuun yaadaan qabi, beeki, hin dagatiin jechuudha. So bear in mind that he'll come by tomorrow. Bear in mind that he'll come by tomorrow or he'll come tomorrow. He'll come tomorrow. Bear in mind that he'll come tomorrow jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni bor ni dhufa, hin dagatiin yaadaan qabii jechaa jirra jechuudha. Great. Akka kun hojii kee yookiis dalagaa kee har'aa borii ta'e hin dagatiinii. Akka kun dalagaa kee har'aa borii ta'e hin dagatiinii, beeki, yaadaan qabii jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? Maal jennaa? Say it with me. Bear in mind that this is your daily task or this is your daily activity. Bear in mind that this is your daily activity. This is your daily activity. Bear in mind that this is your daily activity. Jechuun. Bear in mind that this is your daily activity or this is your daily task. Don't forget. This is your daily task. This is your daily task. Jechuun ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ariifadhu, ariifadhu yookiis immoo daddafi ni jenna bakka tokko tokkotti immoo jechuudha. So ariifadhu, ariifadhu, daddafi yookiis nafa nafa hojjedhu jechuu yoo barbaanne be hurried or be quick or be fast
jechuu ni dandeenya jechuudha. Be hurry. Ariifadhu jechuu yoo barbaanne be quick or please hurry jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ariifadhu dalagi. Ariifadhuuti dalagi. Ariifadhuuti hojjedhu jechuu yoo barbaanne please make it fast. Please make it fast jechuu ni dandeenya jechuudha. Make it fast jechuun ariifadhu daddafi yookiis immoo ariifadhuuti dalagi wanna sana jechuudha. Make it fast. Tasgabbaa'i inni kan biraan immoo tasgabbaa'i jechuu yoo barbaanne nama tokkootiin akkamittiin akka jennu ni ilaallaa jechuudha. Tasgabbaa'i hin ariifatiin tasgabbaa'i jechuu yoo barbaanne maal jennaa cool down or calm down jechuu ni dandeenya jechuudha. Calm down or cool down jechuu ni dandeenya jechuudha. Tasgabbaa'i jechuun cool down or calm down jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf hin aariin tasgabbaa'i jechuu yoo barbaanne don't be angry, cool down, don't be angry, jechuu ni dandeenya jechuudha. Hin aariin yookiis hin eekamiini suuta jechuu yoo barbaanne yookiin tasgabbaa'i jechuu yoo barbaanne cool down, don't be angry, do not be angry, cool down jechuu ni dandeenya jechuudha. Jabaadhu jechuu yoo barbaanne immoo be strong jechuu ni dandeenya jechuudha. Be strong jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hin dhiphatiin jabaadhu jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Hin dhiphatiin jabaadhu jechuu yoo barbaanne maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you.